Baay'ee bareeda. Wayne. Galatoom. Galatoomi. Baay'ee bareeda. Sin garsiisaa qoy. Akkamitti akkan si gabajuuf si jaalladhu hin beektamite? Kabajansiif qaba kabaja guddaa. Sirriitti. Hin beektaa? Ara kun maalis jedhu nan dhiistu gaayis dabaltaaf naa godhaa basgee bira. Sodaattu naan jedhu. Gaayis push godhaa. Saati bayyeessuus sun fagaachaa jiru gaayis wal gargaara. Galatoomaa dhugaa dubbattee. Wal gargaara. Ifraa kobos guys Ifraa na gargaara. Wayne Ifraan qobaate. Ammallee ati shame sin qabu. Shame. Galatoomaa dhugaa thanks so much family. Maaltaa Ifraa otoo na gargaartanii bas giyaabir. Follow naaf godhaa. Nama 4,000 jira namni 4,000 kun immoo follow naa godhaa. Okay? Follow gubbarra follow naa godhaa giftaroota kiyya galatoomaa yaasuudhaan. Okay. Dalagaa hojjeta? Hin qabdu baraatti rakkoo. Fuulatti waan dibatan ta'e kan qabdu kasala maal hin qabdu mi? Hin qabdu waan fuulatti dibatan. Anshani Tiridantii Oromoo boodatti deebina, okay? Kaayitii fuula wanni mataa wayyoo rabbi kiyyaa. Laal manatsirii uffadhu. Ija keetii manatsirii uffadhuti hanqa fuula keetii hanqa mataa keetii hooma cheesiiti akkasitti dibadhu hotu. Kai. Tokkoffaa. San. Lammaffaan akkasii jedhamu hulaa gubbarratti akkasii sansalatteeti wallee siibana achirra baatee taphatta. Sadaffaa immoo ala gabbaate iyyitaa waan feeteette. Ara maraatudha jedhanii na hidhu saatiin ja'a ta'eera bareeda lakkii. Okay, ala dhaabbatteeti wallista jechuudha. Ala dhaabbatteeti bakka dukkanaa keessa dhaabbattee ifaa ibitti ibsitee wallista. Ifaan qabu kaa silkii tokko qofan qaban beektamiti moo? Dantaa kee dukkana keessatti beena raachuu ta'uu sagalee keetii wallista dhaabbattee dukkana keessatti. Qabii. Oh. Wallee sagalee teetina wallee ammasii irra marsin godhan wallee laslas qasqas jettee kan dukkanaa waliin deemu irra marsiin taphatiin dukkanaa waliin hin deemu sirbi qabsoo dukkana keessa dhaabbattee maaliifi nuti sodaa qabnu dukkana keessa kan dhaabbannuuf saniifuu sirba dukkana keessa dukkanaa walitti deemu laali. Ifaa daamsitee mana keessa jira. Ifaa daamsitee ala agarsiisa. Kunoo? Ifaa ala. Kunoo? Imimmaan jaalala. Kunoo narrayyaa asiin gargarii ba'ee qoba kamiin ta'a balleessaan kiyya. Hanga dera bontu lammuu sittin deebi'u tokkitti tokkottu wanti nansi godhe an sammuu koo keessa taa'in badu yeroo mara dhiifa manaa gadi baditoo hannarraa dhiifama. Thank you. Hedduu takka galatoomi. Mee qoyna irraan mee eessa jirtu agarsiisi re'aala. Amma isinitti agarsiise miti amma mana ga'e kaa. Manan alan bulaa.
Guys, dabli dha guys. Meeqa galtee ati? Galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf thank you. Follow naaf godhaa gubbarra follow naaf godhaa please. Follow naaf godhaa hunda isaaniitu. Thank you so much. Double tap isin dhistan mi? Naa qaltu naa ajjeestuudha miti. Qoy gilikili. Follow akka naaf gootan jirtaroota galatoomaa hundi keessan thank you. Maaki har'a haati koo aduutaan isin gadhiisu baay'ee. Akkam na goota. Junta. Double tap godhaa guys. Gildoo bira deemee ilaala. Isaan girgirrii dhiis. Cufeera ishii hundumti keessan galatooma. Barri cufinaan jedhu bayyesuusa. Maa akkas na jaallattu garuu. Hidhii kee akkasiin godhiin gara koo. Astaghfirullah wayyaa. Akkasiin godhiin. Maa akkas gad bu'aa. Oh yaa Rabbi kiyyaa. Thank you. Ambassaa gadhiisanii? Follow naa godhaa please. Hedduu takka galatoomii dhugaa. Bakka ani amma wanni natti mul'atu jiru akkam godheetiin si adabaadha bakka. 40,000 moo 400,000?